biyya jirtanu jilbaabni kun meeqa diinaaraanis ta'e dirhamaanis ta'e riyaalaanis ta'e birrii keenyatti kaati mee komantii jalanaa kaa akkasuma immoo namoonni mafarrashaa kana barbaadanii haaluma kanaan qophaasaa jira firaashii 4 fi tiraasii 12 qurcaatitti sufraa wajjiniin bitachuu dandeessu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota Saalihaa Immati Ubbijirra jirtu nagaa keessanii fayyumaa alhamdulillah nagaa kooti isinillee bakka jirtanutti rabbiin nagaa isin haa taasisu. Egaa jilbaaba kana abaayaadha jedhamas garuu wantichi jilbaaba biyyuma keenyatti hodhama. Buletti keenya tokko wayitu bulettiin koo jilbaaba abaayasa biyya alaa itti foto kana natti ergite bitiif jennaan yeroo jedhamu jilbaabuma ijoolleen keenya hodhu jechuudha. Asitti bifa barbaadaniin hodhachuu dandeessu. Akkasuma immoo onlaayinii irratti ijoolleen onlaayinii irra biyya arabaatti waa gurguranu jilbaaba kana hedduun arga jechuudha. Meeqa gatiinsaa meeqa obboleewwan koo insha wadaminaan gowwoominaa wallahi fata gaafa biyya galtanii akka barbaadanitti safara keessanii safaratanii bitattanii hodhisiifachuu dandeessu. Garuu achi teessanii amma kun fakkeenyaaf suuraa irratti viidiyoo irratti tarii carqiin egaa gosa hedduu qaba. Hodhaa malee carqiin ciminni isaa wanta akkasii viidiyoodhaan suuraadhaan beeksisuu hin danda'u yoo nama dhugaa dubbatee dhugaan gurguratu ta'e malee. Annaa carqii dhuman taane isin waa'ee carqii kana fayyoo adda baastanii erga xalabattanii order godhattanii isinii dhufee malee viidiyoowwan suuraa wanti inni beeksisu hin jiru jechuudha. Annaa argitanii dhumaaf waa jaallattanii hin bitatinaa uffata walitti hin guurinaa dirhamaa riyaalaan diinaaraan isa bicuu diinaara 3 4 5 10 sanatti ilaalinaa birrii biyya keenyaatti manazzaraa laalaa biyya keenya immoo meeqa jedhaa gaafadhaa wal bira qabaati bitaa malee callubettanii onlaayinii irraa uffatan bitinaa keessatti ijoolleen keenya hamma deemtanii haaraan jechuudha. Callumettanii uffata walitti hin guurinaa. Tokkoffaa booddee galchuu isaatii xaaxaadha kaargoodhaan galchitu. Lammaffaa immoo garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. Fakkeenyaaf shiitii kana diriyaa kana onlaayinii irraa maabbittu eessa geessuuf achitti uffachuufi biyyuma fuutanii galtanii uffachuuf miti biyya immoo guutee jira. Gaafa biyya galtan akka barbaadan filattanii maraxattanii bitachuu dandeessu. Akkasii annaa insha wadaminaan gowwoominaa isin jechuu barbaadeetanii gaafa biyya galtan bakka bitattu. Meeshaa immoo uffata immoo achitti wuddi biyya keenyatti wuddi achitti rakasaa wal bira qabaati ilaalaa waan akka abaayaa waan akkasii wal bira qabaa madaalchisaatii bitadhaa malee wama biyya keenya fay ol dhaqe sana fay achitti hin bitinaan isiniin jedhaa. Innaa asumaan mafarrashaa kana jechuudha. Bareeduu mee akkam biftisaa calliseetuma yaaduma kootiin kanaaf kana wal bira qabee yoon hojjedhe bareeduu jedhee tan akkasitti hojjedhe. Innaa baay'ee tokko bareedee ala hodhamee bahu hodhee lafa kaa'e jechuudha. Amma namoonni hodhamaa jaahiza barbaadaniis argachuu dandeessu. Namoonni immoo guyyaa tokko 2-3 keessatti isinii akka bahu barbaadanis alhamdulillah amma mabraatiin nu biraa sirraa heeraa. Baay'ee tokko nu rakkisaa ture jechuudha. Bakka hojii markaatoodha mabraatiin amma nu sirraa heeraa. Saatii barbaadanitti jaayiza isiniif ta'uu danda'a. Maatiidhaas ta'e fi keessanis ta'e ajajachuu dandeessuun isiniin jedhaa. Mafarrashaa Saalihaa Immati magaalaa Jimmaarraan isiniin jedhaa. Egaa firaashiin 4 fi tiraasii 12 sufrattiif qircaatii jaahizuma kanatu jira jechuudha. Birriinsaa akkanatti jechuudha. Firaashiin 4 fi tiraasii 12 sufraan sun garaansaa meetira 1 jechuudha. Kaaree tokko akka kanatti birrii 10,800 birrii 10,800 hubadhaa. Wanti hundi isaayyuu aandanyaadha. Ispoonjiin keessa galullee firaashii isaattis tiraasii isaattis ispoonjii galee hodhama. Akkasuma dubbeensaa gabariinsaa maanchiniidha. Akkasuma kafee dhumti kun immoo garaagarummaa qaba. Meetiraan ala bitamu garaagarummaa birrii 100 qaba. Kafee saandanyaa fulattanyaa qaba. Lumuuxxii kafee dhuma kana ta'ee akkuma argitanu ispoonjii isa furdaa aandanyaadhaan jechuudha kan keessa galu. Maaliif achi akka ol jedhee bareedu jechuudha. Ispoonjiin sadarkaa 3 qaba.
isuma sadarkaadhuma bareedaa jedhamuunidha kan inni hojjedhu. Maaliif jennaan keessaa furdateen bareedu yoo si haphiidhaan hojjetame akkasii. Achi kee jarbaan saammoo maanchinii carqii maanchinii kunuunsa ilfoormii baay'ee tokko jabaa bareedaadha isaan hojjetama. Akkasuma immoo firaashii kana carqii kana firaashii kamittuu galfachuu dandeessu. Firaashii si bicuuttis galuu danda'a. Yoo firaashii si bicuu ta'e achi siqa jechuudha, achi siqee hidhama. Yoo moosa guddaa ta'e dhaqeesaa fi dhuma ta'a. Kanaaf kan firaashii kamiyyuu kun firaashii kamiifiyyuu ta'uu danda'a jechuudha carqiin kuni. Akkasuma namoonni ala carqii ajajattanu firaashiin saayizii firaashii keessanii natti ma firaashii mana jiru jechuudha, yookiin immoo firaashii bitachuu jettanu. Maaliif firaashiin illee garaagarummaa qaba. Kan bal'inni isaa garaansaa saantii 70 jira, kan garaansaa saantii 60 jira. Maaliif hodhaa irratti garaagarummaa gatii qaba firaash carqii isaa irratti jechuudha. Yoo firaashiin keessan garaansaa saantii 70 ta'e firaashiin hodhaa ilaalamman carqiin kun isa saantii 70tiifis ta'uu danda'a, isa garaansaa saantii 60tiifis ta'uu danda'a. Maaliifuu kana hodheen gurgura gatiin jedheetan akkasuma jiddu galeessaan hodhee namoonni moosichi ajajachuu jirtanu firaashii isa bitachuu jirtanuuf yookiin immoo firaashii manaa qabdanu sana natti maan isiniin jedha yeroo ajajattan sanaan inshallah isiniin gaafadha. Akkasuma ka tiraasiin sunillee na bira jira, tiraasiin jabaa bareedaa haala kanaan mafarrashaa keessaa bareedu kan boondidiirraa hojjetame jechuudha. Tiraasichi oliin jedhu gadiin jedhu haala kanaan tiraasii waxxaree bareedaa. Akkasuma immoo namoonni firaashii ispoonjii barbaadanii firaashii ispoonjii hamma kanii mafarrashacha wajjin afamee jiru firaashii ispoonjiidha. Firaashii ispoonjii ergasii taayigarii kan jedhamutu jira. Inni badee jira. Bal'inni isaa garaansaa saantii 70, ol ka'iinsi isaa abbaatii kinasii 12 fi 10 jira ture. Hamma inni badee inni kunis taayigarii dhuma ta'e kee xarzii qaba. Garaansaa meetira 60, saantii 60, tiknasiinsa saantii 10 jechuudha. Isatu jira namoonni firaashii na gaafattanu gatiinsaa birrii 1400. Akkasiin isiniin jedha hordoftoota koo. Inshallah mafarrashaa bifa barbaadaniin ajajachuu dandeessu. Suuraa qabdan of biraa natti ergaati. Ajajadhaan isiniin jedha. Kun immoo jaahizatu jira bitachuu dandeessu. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti.